nagaa haraarri waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii gooftaa maqaa isaa kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Komintii kana hin baay'ate obboloota musliimaa kan ol baasanii nama arrabsanii fi hin baay'ate dhiiras taatu durbas taatu namni namuma namni ji'a sagal malee musliimni ji'a sagaliif yookaan kudhanitti dhalate kan kiristaanni ji'a 7-8tti dhalate hin jiru. Durbis dhiirris tokkuma jechuudha. Jechuudha waaqayyo gagaa isaa kan eebbifame haa ta'u. Dursaa baay'ee kabaja jaalala kanan qabuuf obboloota akkasuma namoota keenya tajaajiloota keessattuu gidduu kana yeroo obboloonni keenya karaa kiristaanummaatti deebi'anii barnoota dogongoraa wangeela quraana dhiisanii wangeela akka mataa isaaniitti dogongorsiisanii dhaloota mana waaqayyoo keessa turan kan dogongorsiisan kan deebisanii fi namoonni baay'een aaree jechoota garaagaraa wantoota garaagaraa barreessaa jira jechuudha. Baay'ee kanarratti kan galateeffadhu sababa komintii kanaani obboloota keenya tajaajiloota biyya keessa biyya alaa keessa jirtanii wangeela barsiisuudhaan utuma isaan mataa jabaatanii biyya arrabsanii utuma isaan jabaatanii nu dogongorsiisanii waa'ee Yesuus Kiristoos nama ta'uu fi waaqummaa ta'uu fi gooftaa ta'uun sirriitti itti himaa suuta jedhaa arraba baachaa hubachiisaa turtanii tajaajiloota keenya asumaan galateeffachuun barbaada. Akkasuma Pheenxee keessa illee Ortodoks Tawaahidoo keessa illee kallattii hundumaanii jechuudha. Dhaloota kan barbaaddanii dhaloota kan ammayyuu gatii kan itti baasaa jirtanii ammayyuu ajandaa guddaa jira. Waaqayyo guddaadha waan ta'eef waaqayyo immoo gargaaradha. Baay'een tajaajiloota keenya galateeffachuu barbaada dhugaan isiniin jedha. Lafarratti irraa Ollaanii kanarratti baay'ee tajaajiloonni gahee guddaa dhaloota barbaaduudhaaf oduu arrafamanii oduu tajaajiloota keenya kana ustaazonni bolonni musliimaa quraana wangeela mormanii akka dubartiitti arrabsanii hundumaa baatanii gahee taphataniif baay'ee galata guddaa qabdu. Waaqayyo biraa isiniin jechuu barbaada. Itti aansee obboleettii keenya irratti duutii godhee baga gammaddee karaa biyya lafaatii barnoota dogongoraatiin deebi'an. Dhaloonni baay'een arrabsoodhaanis sodaachisuudhaanis dhuftan. Nan kolfa dhugaa waaqayyo. Maaliin kolfa beektu? Amantii kootti shakkiin qabu. Amantii kootti arrabni jechi akka duubatti nan deebisneen laphee dhiibee dubbadha. Akkuma yeroo diinii keenyatti quraana keenyatti nabiyyi keenyatti bu'an morma keenya kennaa yookaan hin duuna isa jettanii nuti illee hin ajjeesnu. Hin balleessinu. Hin arrabsinu. Garuu Kiristoos isa fannifamee isa nuuf jedhee dhufe sana gadi dhiisnu jennee waan barbaade gooftaadhaaf ta'uudhaaf qophiidha. Kana isinii mirkaneessuun barbaada jechuudha. Maaliif jechi arrabni xuraa'ummaan garaagaraa isin darbattanii tokko kiristaana duubatti yookaan immoo deebisuu akka hin dandeenye sirriitti isinii mirkaneessa. Warri guddaas ta'e warri xiqqaan warri nama arrabsitan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Akkuma keessan jaalattan namni kamiyyuu amantii isaa hin jaalata. Kana baraa sirriitti. Gaafa amantii kee jaalattu namni amantii isaa hin jaalata. Gaafa quraana kee jaalattu ani wangeela koo nan jaaladha. Kana siifan mirkaneessa. Arrabni jechi kiristaanota duubatti deebisuun hin danda'u. Tokko fokkattuu fuula digadhu jetta. Maaliin godha silaa nama gurraacha nama bobboloqqee dubartii bareeda bobboloqqee shurrubbaa ishee dugda qabu jishee bololoqoloq jedhu malee jennata keessatti hin barbaachisuudha quraanni waan ta'eef ani maaliin godha sin biraa? Eeyyeen gurraattiidha. Ani gurraachummaa kee wajjin Yesuus na jaalatte. Haqqina saaqi. Diriiriin tokko hin jiru wanti si sodaadhu tokko hin jiru dhugaa rabbi isiniin jechuuf. Anaafis amantiidha waan ta'eef. Kanaaf calqaba garuu warroonni akka kanaa fakkaattoo akka kanaa dhiira taate durba taate hin beeku. Warri barreessitan warri nama arrabsanitti immoo tokko yoo dhuguma amantii keetii irratti amanummaa qabda ta'ee quraana barsiisi dubbisiiti ijoollee musliima godhi. Amma wanti isin shawwadamtanii wanti isin kisaaraa galuudhaaf deemaa jirtan isinitti immoo tokko mee quraanni iyyuu wangeelli hin morma wangeelli quraana mormu waa'ee waan quraanaa wangeela keessa hin jiru tokkuma waliin argu dhugaa dubbachuuf isinillee beektu dubbistanii. Quraanni kan Yesuus Kiristoosiin mormu quraanni kan Yesuus Kiristoosiin mormu isin mormituu Yesuus Kiristoos taataniitoo
quraana dhiistanii wangeelas shawwaddanii asii fachi garagalchitanii obboloota musliima gochaa jirtu. Mee namni tokko musliima keessaa quraana naa dubbisanii qalqabaa qabee amma dhuumatti na barsiisanii ka'anii musliima ta'e jira hin jiru. Hin jiru. Mee fidaa yoo fiddan ta'e jira. Kanaaf hin deebuu ganaa deebuutti jiru. Ganaa kaafira taate deebitee mormassi kutaa yaa gurraatti yaa maanxisiyoo yaa ajooftuu yaa gararara yaa diqaalaa. Ani mucaa Kiristoosiiti. Haadhatti abbaatti immoo foon irraan dhaladhe. Garuu karaa furatiin ani mucaa Kiristoosii malee diqaalaa mati garbittis mati. Okay? Fokkattuun kun immoo ani Yesuus Kiristoos biratti jaalatamtuudha. Akka waaqa keessan biraa sana hin seeyne. Kana sii mirkaneessuun barbaadaa jechuudha. Kanaafi warri akka kanaa nama arrabsitanii tokko otoo isinitti dhufanii amantii keessan irraa deebisuu hin dandeessan. Otoo wangeela umarraa dhufanii barreessitanii jechuudha. Barreeffattanii deemtu malee utuu isin gaafatanii ganaa ustaasota barbaadaa jettu. Ustaasota barbaadaa ustaasota deema. Garuu arrabsoodhaaf immoo arraba xuraa kosii afaan keessan keessa bahuudhaaf andanyaadha. Dhugaa tokkoffaadha. Utuu arrabaaf isin waamanii addunyaa tokkoffaa kan bahu isin. Guma kan cal jechuudhaaf yaaman immoo tokkoffaa kan bahu zim jechuudhaan kan tuffatanii nama bira darban immoo pheenxota yookaan kiristiyaanota. Ishi jechuudha. Kanaafi kiristaanota arrabni jechi duubatti hin deebisu. Kanaaf arrabni jechi irratti ka'uun maqaa balleessin xuraa'ummaan tokkoyyuu duubatti hin deebi'u. Akkas jedhe nama Waaqayyoo Daani'el totu boqonnaa 6 irraa kaatanii gaafa dubbistanii seenaa Daani'el dubbisuu dandeessu. Daani'elii hojjetaa Waaqayyootis hojjetaadhas. Karuma Daani'el irratti kan dhabnaani karaa Daani'el amantii isaati cimaadha waan ta'eef amantii isaa sana baay'ee gameessa waan ta'eef Daani'el kana karaa irratti kaanuu hin qabnu karaa amantii kanaan irratti ka'uun nu barbaachisaadha. Jalloonni gaafa akkas jedhanii mootichi dhugaatti fakkaatee namni karaa Waaqayyootti sagaduu guyyaa 30 boolla leencaa keessa gadaaruufamu nama karaa namaatti sagadu malee jechoota namoota sana fudhatee Daani'el irratti chaabbaa yookaan mallattoo geettiin godhee mallatteesse. Waaqayyoon immoo gaafa dubbii garagashu maal godhe beektu? Gaafa inni boolla leencatti mootichi Daani'eliin gad darbatee mallatteessee dhakaa irra kaa'ee biraa sokku achi deebi'ee Daani'el boolla leencaa keessa jira. Yaa Daani'el mee ati waaqni ati waaqessitu sun si haa oolchu ittiin jedheeni. Waaqni ani waaqessu. An Daani'el waaqessuu fi anani waaqessu tokko. Seenatu macaafa keessatti galmaa'ee darbe malee jechuudha. Amma jennaani yaa mootii galatoomi ana bidda keessayyuu Waaqayyo kiyya na oolcha. Garuu jedhe garuu kan jettu tun cimtuudha. Yoo na oolches yoo na oolchuu baates ani gara waaqa kootti sagadu gonguman dhiisu jedhe. Waaw haleluuyaa Yesuus gooftaadha. Waaw hin dhiisu jedhe. Jedhe Daani'el boolla leencaatti darbatame sana Waaqayyo hin oolche. Jalloota isaa barbaadan sana immoo karaa amantiin irratti kaasana. Daani'el amma waaqni isaa oolcheera asin immoo dhaqaa ittiin jedheeni. Dhaqaa mee isin immoo isin ilaala ittiin jedheeni. Otoo boolla keessa yookaan afaan boolla leencaa sana keessa gadi hin bu'in akka ibiddaa akka uffataa ciccitanidha. Dubbiin garagaleeti garuu sagaduun gugguufuun kan ta'u dhuguma oolchadha waaqni Daani'el jedhe. Waaqni nuti waaqessinu yoo nuti fokkortanis yoo nuti aadattanis yoo billaa luqqifattanis yoo arrabsitanis har'as wanni isin mirkeessin waaqni nuti waaqessinu tokko waaqa Eliyaas malee waaqa Abeelii miti waaqa Museeti waaqa Daani'el waaqa kaleessa ture har'as darbee kan jiraatu kan hin duune kan hin dulloomne jaalala kan qabu mootummaa isaa sirrii isiniif mirkaneessuun barbaada jechuudha. Kanaafi isa Feesbuukii tiktokiidhaanii nama sodaachistanii galaati hantuuta mana keessan dallaa keessan keessa barbaada sodaachisaa qaa godhaati distii keessa kaawwadhaa yoo barbaadan. Kan nama fokkoruu namatti loluu nama ajjeesuu nama billaa fudhachuu barbaadani yoo ndaaqqoo hoolaan biyya keessanii waddaddee mana keessanii dhabdanii hantuuta barbaadadhaati qaa godhaa biddi keessa buufadhaa warri nama arrabsitanii warri namatti fokkortan. Kanaaf ana garuu jechi pheenxota kiristaanota jechi warra musliimaa abadan duubatti hin deebisu. Amantiidha waan ta'eef. Kanaaf siniif kan hunda wannan sinii kaase beektu
Waaqni nu waaqessinu waaqa hundee qabu malee waaqa abiddaa yookaan immoo akkasitti qilleessa irratti hafuu miti isiniin jechuu barbaade. Kanaaf arrabni keessanis jechi keessanis duubatti nan deebisu. Ani fokkattuudha mootummaa an keessaa qoodan qabu Kiristoos keessa immoo na jaalateera. Attam na jaalattananii.